gooftaan hin turu harol kaasa har'a akkas jedhe Waaqayyo seenaa namoota baay'ee jijjiireen safara isaanii afaan qabachiisanaa jira naman taatu kan jedhan naman godhanaa jedhe Waaqayyo nama awwaajiin du'aa irratti baay'ee seenaa isaanii jijjiiranaa jira maalan arga beektu namoota uffata haaraa uffatanii arga maqaa qaleessaa sirraa kaase galanni Waaqayyoof haa ta'u isa guddaa isa oolchaa hunda danda'udha Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u ani wanta dubbachuu barbaadu lafa kanatti waan baay'ee naaf ta'e yeroodha waan hundunatti geeddarama kan diinni narratti geeddartu narraa lafa dhaasee Waaqayyoon ko iddoo kanatti dhugaa naa baase Waaqayyo galanni siif haa ta'u naa jedha Waaqayyo naa galateeffadhaa fi Waaqayyoodhaan ani jechuu barbaadu baay'ina keessaa tokkoon dubbadha torbee darbe gaafa sanbataati torbee narra guute dhiigni koo dhangala'eeto achi yaa Waaqayyo yoo hafuura diinaa ta'e kun mormiidhuma diinaati yeroo hundanatti geeddarama baruma baraani kunis karuma mormii diinaati narraa kuti yaa Waaqayyo mata duree natti mul'adhu yaa Waaqayyo mata duree ana fayyisi nama biraa odoon ta'e na argichi kee ana dura argu jedhee manaa baay'ee gisee manaa jalqaba irratti na argottee baate achi harkol kaasa warri jalqaba irratti gooftaa barbaaddatan ganameeffatanii warri barbaaddatan argattanii galtu har'a eshi achi lafa kana akkas jedheen dhufee giseen dhufee toora sanan taa'ee dubartiin dhiigni sii baay'ee gadi dhangala'u lubbuun baduudhaaf ture kainaan jennaan lafa kana dhufee hafuurri kun iyyeen narraa baay'ee hafuura mormiin narraa kutame Waaqayyo naa galateeffadhaa sabni kun dhiigni sun isa booddee maal ta'e isaan booddee bakka dhaqiiti laallaminaan jedhanii dhaqeen laallame oggusuma isa gonduma isaan naatti dubbatanii irratti narraa cite dhiigi sun addaan cite dhangala'aa kan ture addaan cite galateeffadhaa Waaqayyoodhaan ameen 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 harkee ol kaasaami namoonni karaa dhiigaa qoromtan baay'ee jirtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhangala'uu dhiigaa isin irraa kuteera kallattii garagaraa teessanii ilaalaa kan jirtan maqaa caalu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin irraa kuteeraan dhaabbachiiseera maqaa Yesuusiin dhaabbachiiseera maqaa Yesuusiin achiin booddee gisee galtanitti mana keessanitti waan taarasinii ta'a abjuu argitu nama 17 kana keessa saba kana keessa nuun jedhan achumaan amee jedhee fudhadhee nan galee galgala Waaqayyoon galateeffadheen ciisee achiin booddee sim jedhee lafa bal'aa tokko deema ture achumaaniin baay'eedha namni nuti wajjin deemnu namoota sana adda baasee toon beeku isaan addaan kukkuteen daandiin bal'oodha galata isaa jechaan faarfachaan deema aanin duune gaarummaa Waaqa koon odeessaa diina koo garaasheen bobeessaa galateeffadhaa Waaqa jireenyattan jiraadha malee gaarummaa Waaqayyoon odeessaa diina koo garaasheen bobeessaa halleluuyaa jechaan deema halleluuyaa achi booda haadha manaa isaanii jedhanii isaan jedhanii too mucaa isaanii baattatanii eenyutu sin natti dhuftanii haadha manaa koo shabareetti ishi achiin booddee fidaa mucaa keessa siniifan baadhaanis baay'een deema wajjin deemnan jedheenin isaan faana jechuudha achi booda kootu qaashedhanii natti kennanii mucaa isaanii baadheen isaan immoo shaanxa isaanii baattatanii lafa onaa wayiitti deemu ture eessa deemtuu qaboo ennaanin lafa onaa kunno tabba gaaraa tokkon deema lamni suni namni keessan jiraatu naan jedhu achiinin bakka baay'ee wajjin deemnadheen mucaa fuudheen xiqqoo akkas jala siqe fuulduratti siqee yeroon jedhutti isaanin ani yeroo hunda baay'ee cannaqamuuf bari jara kanaan yeroo hunda baay'ee keessi koo manatti sitti odeessu sun isaan kana baay'een dhibbadhaaf jara kanaa jedhu achiin maaliree jennaan namni biraa immoo ani waan dhukkubsis mataasi dhukkubsu dhukkubbii mataasiifan kenna naan jedhu natti fakkaata achumaan maal ishii waan ittiin bitattu qabduu jetti raati manaan isaanii isaan lakkii qabdi ishiin ganaa darbitee jiraatti ganaa waan baay'ee gatti ishiin darbitee ganaa jiraatti eebbi ishii ganaa gan lakkifamaafi diinotatu mormaan malee amma diinonni ishii raacitaniiru iddoo sanaa ka'aniiru jedhee isa ishiitti dubbataadha manaa isaanitti dubbatu achiin deemnee amma ishiin ganaa daa'ima ishiin ganaa kaattiyyuudha kaachayyuu ganaa reef jalqabdii jedhuun natti fakkaata achiin bakka baay'ee erga wajjin deemne mana maatii keenyan si barsiisa karaa sanan deema maatii koo biran jedhaanin ishi bakka jedhanii deemu
deemnee gizee maatii keenya bira geenyu isaan na bira darbanii deemu isaan duubattan hafa maatii koo biratti achumaani maaloo jedhee wanneedhaan inni xuree maaloo mana maatii koo seentu nan seenaa jedhanii Yesus mana maatii keessanii seeneera mee seeneera jedha achiin jedhanii deemanii dallaa maatii koo akka seenaniiti mana seenne na biraa dhabaman achumaananiin ka'ee kana Obboleettii kiyyaa kana galgala nagaadhuma raftee maal keessan isheen obboleettii kiyya eshi galgala nagaadhuma raftee ganama waggaa kaanuu harka akkana ta'ee lukta akkana ta'e akkam lukta akkana ta'ee harka akkana ta'e akkanatti garagalchee waan ilaalame akkas akkana nagaa raftee nagaadhuma raftee nagaa raftanii amma kun amman man isa mamma fayyadaniitu kaa nagaadhuma raftee amma mee akkam ta'e mee natti agarsiisa amma kun akkanatti wakka iji gar tokkotti gaggaragalee waan kana namatti hin faradini kaanee waan gara maal hin godhini namatti hin faradini kaanee amma marfee geessinaan kun kuma 60 fayyuu hin dandeessu tuquranbassaa yoo geessitan kuma 60 isin hin jedhu yoo dandeessan keessa ammaaf haa yaalamtu malee kun duutetti kuma meeqa malee kuma 60 dhiisitiin farankaa jaayyuu hin qabnu rakkannaan binne malee jedhaan waldaa qabeessaa keessaa qaxxituma amma fayyiti waldaa qabeessaa keessaa nuun jedhee waldaa namichi doktorichi kibiri kabaal nindu'u jireenya tan jiraadha malee gaafa sana eebbisu malee guutamanii rafuun qulqulludha isaana eebbisu jedhe amma yeroo bira keessaniitti namichi tokko guyyaa 6 fincaan hin fincoomne guyyaa meeqa guyyaa 6 miti daqiiqaa 2 maal akka nama godhu beektu kana booddee doktorichi lakkaa namichi zayitii dibataa fudhatee zayitii dibataa roon jedhu isa sagaleen irratti ba'e jechuudha zayiticha tun taane sagalecha yeroo dhaqee yaalu dindibatee na yaalaa dhageessaniitu baay'een keessan dhumarratti gaafa abdiin dhumu duuf gaafa ka'u tajaajilaa beektu sagajjallaa kanaan qabeessaadha naan eeyyee naan beekan naan itti dawwaladhu dhee gadi ba'edhe amma raawwateera guyyaa 6 guuteera miilli kun lamman hin tocha'u ilaalaa doktoriin kutaa sana keessatti dhiisee buna dhuguu dhaqa miilli namichaa dideera guyyaa 6 hin fincoomne dhagaartu ulfinna naa miti Yesuusiifi kana booddee al tokko naa dawwale bilbila moo akka tasaa ta'e al tokko waaqayyo akkatti na kaasisu hin beeku namoota rakkatan kana kaasi naan jedha nan kaasa heloo jennaan sagaleen naqeef achii ba'e algaarraa utaalee dhagaa fincaa'ee doktoriin hin ta'a maal gochuu dhuftenna jennaan anuma kana maal gochuu jennaan buna dhuguun dhufeere ilaala dhageessaniittu namni baay'een barsiisa dhageessaniittu achumaan akkamitti fayyadannaan isa amma naan jetten godhe kaadhe maariyaam miti moo maartaadha maariyaami luba waanuman isiniin jedhe godhaa jetteen harka ol kaasaa maariyaam maartaan beekuun jedhinaa isin eegaluu dheeti malee harka ol kaasaa waanuma Yesuus jedhee sirratti ta'a ergaadha hin dhageenyesi waanuma Yesuus jedhee sirratti ta'a irraate dhala kee irratti waan Yesuus jedhee ta'a maaliif beektaa Yesuus dhala kee ajjeesu hin balleessu nagaa laata waan Yesuus jedhee ta'a eshi amma itti fufee maalan godhata masgeen mana saayyuun beeku qabeessan eessannaan giinci dheedhee giincii kana bakka isaan beeku maala godha jennaan amma warruma bajaajitiinuu waldaa qabeessaa nageessu yoo jetteen si geessu naa hin jedhe ka'ee tanan dhufee dhumnaan jaartiin akkanatti korokodamtee harki lamaan lukti lamaan korokodame afaan gara darbe ka'ee tanan gurbaan tokkos jira obboleessi keenya isa fudhadheen isa wajjin hin baannee too makiinaa keessa keenyee finnee
bajaajila waldaa qabeessaa nu geesse jennaan kunoo asumatti dhugatee kunoo isa sanaa dhaqinu hin jedhe. Dhaqi isiniin jedhe. Kunoo isa sanaa jedhe. Kaanee dhumnaan asuma turaa jedhanii waan barii nuu kennanii maalidha jennaan akkanatti kunoo korokkodame waan shii wallaallee jennaan fida baadhati jedhanii baannee as finnee bakka amma finnee hoggaa as geenye hin kaatu jennaan jaartiin asumarra kaatee too lafa qabe. Kibiriin qabbaan eeggattoodhaa galateeffadhaa waaqayyoodhaa. Ina teessise waaqayyo siike. Birrii 60,000 maqaan Yesuus gaafatti dhufe hin kaatuudhaan maqaa Yesuus hin kaatanii deemtu amii jedha. 60,000 keenyas masaafaraa bichaa finnee jaartiin fayyaa taatee ergati kunoo fayyaa taatee afaan ishiis bakkatti deebi'ee harka mirgaa kanatti xinnoo socho'uu fi amma ammaatti xinnuma jechuun malee fayyaa nagaa deemti kunoo kanaaf dhuga ba'umsi keenya isa kanan si jedha edin nuun jedha Ismaa'ee. Qooda durdinni koo hidheena teessise waaqayyotu hiikee ganna dhiise. Qooda durdinni koo hidheena teessise darabeedha waaqayyotu hiikee ganna dhiise darabeedha. Amman guba angara diina ko nan bobeessa gara masanu ko amman guba angara diina ko darabeedha nan bobeessa angara masanu ko darabeedha. Gooftaa galateeffadhaa Noora bara baraa sitti hin deebiin. Waan dhugaa ba'u gaafa lafa kana dhufu mataa koo na dhukkuba dugda koo na dhukkuba garaa koo na dhukkuba eessumti kooyyuu na dhukkuba. Omaa mana yaala soon naqee omaayyuu naan godhu kuma furmaatan argan amma gaafa lafa kana dhufu. Eessarraa dhuftan isin? Jaldurraa. Warra jalduu ishii? Amma dhufnee asitti warra dhukkubsatanii nu waamtanii asitti ol baaftanii nu kadhattanii bishaan afaanitti nu qicanii nutti biiftanii nu kadhattanii sinii ta'eeraa jettan. Amma innaa sana biddu wayina keessa darbeen ta'eeran jedhe. Mee maal jette? Amiin naa ta'eera. Mee amiin naa ta'eera jedha. Ani beentee motochootuun jaalladhaa. Mee jedhi been. Kibiri qabba. Isoo dinni keenyan qaana'ee isoo dinni keenyan qaana'ee isoo dinni keenyan qaana'ee isoo dinni keenyan qaana'ee. Amma gizeen akkas jedhu keessa koo sana keessaa na gammadee dugdi koo inni nu harkisaa dhufe sun fayyaa goonu taaleeka waaqa galannaa ga'u gooftaa galannaa ga'u. Amma baay'inni yoo dubbanne kaa gizeenu nunga'u isa lammataa immoo micayyoo kootu daye asuma giincii keessa amma dhufeen bira bubbulee gizeen galu daa'imni kun nutti toluu didde amma obbolaanis immoo qeedha mul'ata irratti argan daa'imni sun mormii qabdii mana hakimiiyyuu naqu waldaa fudhattee odhaqxe torban lamatti rakkoo maal qabaa jedhan. Amma daa'ima koodeen ishii edeen qeedha dhufee fudhadheetu as dhufeen biirootti nu waamtanii asitti finnaan biiroo dhaqattanii zayitiitti biiftaniit bishaan irratti kadhattaniit bishaan kana galaatti niqaattan mormiin daa'ima kanarra jiru cabeerarraa jettan. Cabeera jettan kanarra waaqa galanni isaaf haa ta'u waaqa raajii qabeessaa keenyaa sitti nu eebbisee nuu kenne galanni isaaf haa ta'u. Akkamiin nagaa oduu nama inni abdiinaaf kenne amanama kaasinniisu jarana waliin jira bitaanatti hin galunaaf abdiin jira bitaanatti hin galunaaf abdiin jira ammas ammas abdiin jira ammas ammas abdiin jira ammas ammas.
kadhatee sammaa fakkaatu fidee kan dhufee Fayyee fayyaa saayyu fidigaa kottu kottu. Amman guba angara diina ko nan bobeessa garaa masaanu ko amman guba angara diina ko aha darabeedha aha nan bobeessa garaa masaanu ko. Amen. 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 Eshi. waan inni dubbachuu barbaadu waan inni keessa koo jiru yaa saba Waaqayyo Eshi. ka'aati dhaabbadhaa luka keessaniin dhaabbadhaati Dhaabadhaa shikaati kaa. nama Waaqaa kana raajii qabeessa nama waan ammas ayyaana isaaf haa dabalu. Ameen. Wajjiniin haa ta'u. Ameen. Isinis naa eebbisa. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifame. Na ilaali. Na ilaalati. Harkatti qaba. Rakkisaan kee jedhaani. Du'eera jedhaani. Ameen. Waaqayyo yoo eessa jirta amma eessa jiraatta? Jaldurra. Waaqayyo hafuura bineensaa wayiin nana jeessa jedhinaa jedha. Amen. 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 Wanni galateeffatu na dhukkubeeyyoodha. Dhibee maalii dhukkubsattan isin? Dhibee garaa keessa sobba kee irratti bishaan wayii godhate naan jedhani. Mana hakimii dhaqee homaa mana hakimii zagnaan hakimii sun homaa naa godhuu didee na waamu sin didanii tukuran bassaa dhaqeeni qotorii bilbila kiyyaa fudhatanii wixxeetii kiyya fudhatanii gaafa si waamne malee akka hin dhumne naan jedhanii achumaanan eegee ji'a lama guuteen dhaqee dhagnaan gaafannaanii maal godhaa dhuftaa naan jedhan bilbilaanii si waamnu malee hin dhufiniin siin hin jenne naan jedhan na dhukkubee maalan godhareen jedheen si dhukkubee dhiifatee maala si godhaa naan jedhan hundee naan duunan bilikii naan jedhan duunan bilik jedhika malee maal goonaa naan jedhan Duunaan maaloo? duunan bilik jedhikaayi Bilik jedhachuun maal jechuudha? duyiidha kaa Namas biraa kan qabe. Bilikin jettanii? Bilik jechisiistanii? amma kanarraan kaasee obboleettiin kiyya beente dhayyuudha ani duraan beente miti hin jaaladhu Maaf hin jaallattu amantaa kana? natti cufee kamattan beekaani Sittin tolu? na dhoowwaa bakka Sittin tolu? na dhoowwaa na karatti hin boossi ani nan ciisaa kanumaan nan ciisaa ji'a sadi nan kaasii nan ciisasi na karattee dadhabdee miilana duus ga'eera amma haadha manaa kiyya sin dhukkuba maalii abbaa manaa koos qabee anis homa duukiyyaa jetteen maalii jennaan ji'a sadii narra guutee dhiiganatti baay'isee waanan godhuu wallaalee qabeessa bira si keessa galgala baay'itee galtaa ka'iin deemnaa boru ganamaa jette Eessan si keessa siin jette? qabeessa bira si keessatte bakka ganama kootu buna dafifadhuutiin naannatteeni haasuftee haasufnaani akkuma jette daqiiqaa fayyitee dibata naa fiddee dhufte galgala hoggaa galtu dibata sanii indilibsii of galteeti natti maafite natti maafinaanan halkassan wayyaa'ee Isinitti biiftee? asumaanaa fuutee galte simbira Eshi. isa natti maafitee Isinitti biifte? Eshi ani barii anan duraan dide kosokkoseen dhufe ክብር ይገባል፣ ክብር ይገባል። ኢየሱስ ጎፍታን አረ ኢየሱስ መንደረ ማቲ ኬሰን ያሴኑ ወረ ለጴ ጀባተን ይታሴኑ መቃ ኢየሱስ እንዱዋ ኬሳ ባኔ ገሰገስተን ይሉፍተን naan dhufee dhumnaani akkuma ishiin jette kaanis fayyee fayyinaan kana muluu anna kotteessee gaarii danda'ee yaabbadhu kana muluu mukuma ragore dudda muluu
azmulu kanamulu azalatti na waraana dandeen qofa una qofa isatti kanarra dagar banyaadde amma waaqayyoodha tolu kunoo fayyee qulqullaa'e fayyitan fayyee qulqullaa'e galateeffadhaa waaqayyoodhaan bara baraan isinitti hin deebiin noora gooftaan isin eebbisu ክብር ይገባል ክብር ይገባል ኢየሱስ ኢቭንጅል በንፈተማ አሜን 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 akkami amma waa'een erga gooftaa argatte gammaddeetta beenxeen kun akkamire baalo duraanuu barreedatti cufe akka hin deemne noora gooftaan isin eebbisu